Siifin kan naa jetteen qarshii meeqa maaleeniti? Kuma lamaa fi dhibba sadii. Kuma lamaaf dhibba sadii. Si Kuma galee lamaaf dhibbi sadii. qarsii Kuma lamaaf kennate dhibbi geesse. sadii. Kuma lamaaf dhibbi sadii akkasii jirtu amantee fi Dhageeffadhu maam ani haqa isiin barbaadu obboleessa kee. ayyee galatoomichuma naa dhiisi. Dhageeffadhu. Amma dhiisi galaa qabaleeti. Birri 200 keessaa kan falee miree. Bara amma finne isaanii finne kuma lamaaf dhibba sadii hafeettee. No, birri 200 komishinii keessaa kan falee bar. Karaa sanitti deebine hin danda'amu laal. Ati siima kanarra jira 2,100 takka. Ayyee kuma lamaaf dhibba takka. Kuma lamaaf dhibba takkitti tana wayii kaaddaaree booda deebite. No, ani ilaali ka. Ani ilaali maqaa kiyya hammana balleessitee hammana waa ani hin jenne na harkaa nyaattee na harkaa dhuddee na harkaa akka barbaadde taatee akka mana ofiiti mana kana keessa fayyadamtee fooziyaan akkan machin bii godhuu na dandeessu. Obsi. Amma fixattee mi'ate fixattee kuma lamaaf dhibba takkitti akka qabdu amantee fi mi? Amantee fi mi? Okay, galatoom. Jalan dubbatiin akkuma isii dhorketti atis muut qabaddu dhaggeeffadhu. Jalan dubbatiin muut godhadhu. Hayyoo obboleettii mannaa keetti fofi. Waan isin jette tan hundi dhaggeeffattee mi? Jalqabarraa isinitti makaa jaalibsaa jalqaba dubbiirraa kaasee isinitti makaa. Itti fofi. Okay. Beerudirraa na fiddi. Beerudirraa akka na fidda isin beeku nan beektu. Waliin dabalamnee miidiyaadha. Jala gadi seenee tiitookii si yoo laalu tiitookiin isii tiitookii dalagaati. Nama lama yaalee nama lamaa kana keessa isii jala yoo seenee laalu tiitookiin isii akka laalutti tiitookii jala gabbu'ee yoo laalu koomentii namni yoo laalu nan argaa jala gabbu'ee haydeen. Haydeenii akkasumaan hin turre harkumarra naa deebiste. Naa deebistee jennaaniin keessaan nambara kiyya kana ergee fi naa dawwalte. Naa dawwaltee taasee maal jedheen isinitti fakkaate? Durumaan dursee rabbiin sodaadhadheen. Wallahi wabillahi rabbiin ramadaana kana na hin geessine na hanqisu. Rabbiin sodaadhadheen. Rabbiin sodaadhu ani haadhaaf abbaa hin qabu. Karaa irratti na hambisinii. Dalagatuu barbaada. Maatii yatiimaa horachuu barbaada. Yoo karaa waan hin dandamne taatedheen. Yoo waan dalagaan hin jirre taate asuma taa'ee dalagadha. Addaa taanatti mii obboleettii tiyyaa dalagachuu barbaada. Rabbiin sodaadhu maatii horadhaadheen. Rakkoo hin qabu. Ramadaanaa yeroon dalagaan banamtee jirti koo dalagaa siseensisaa naan jetti. Asumaan ka'ee lakkoofsa namticha biiroo kanatti kennee namticha biiroo kanaatti dawwalee namtitti dalagaa deemuu barbaada dubaa dalagaa deemuu barbaada. Wasaappii qaba sagalee isin namticha tikkeetti murteessaa tikkeetti isin namticha walii haasoftee isin baaste ol isin baasee keessa isin eegate hin laaltani. Yoon waan kijibu taate yaaniin jedheen yennaan tikkeetti murii fi irraa murii fettee birrii tikkeetti birrii beeruu diillee na kanfalchiste jettu birrii tikkeetti muramu. Na kanfalchiste. Hin boo'ina koppiliinki godhaa malee taaf koppiliin godhaa malee hin boo'ina tokko hin boo'ina. Ta'uu fayyee. Na kanfalchiste namicha birrii 200 dolaara 200 biiroo sanitti kanfalee tikkeetti muradhee achirraa bahee dhufe. Yoo hin dhufu dolaara beerudi 700 fi birrii 30 harkarraa qaba. Anis akkuma nama tokko biyyaa bahe malee nama yookaan wayaa ofiitiin jijjiiratuu fi nama yookaan ani jechuun sa'aatii amma na argitu tanatti nama dalagitee nama waa qabu fakkaata nama sheelaa uffatu fakkaata sa'a kanaa jechuun yeroo achirraa biyya beerudii irraa dhufu jechuun nama sheelaa uffatu miti nama caammaa lukarraa hin qabne maaltu kan inni godhe ima dalagadhee mi'achitti illee maatii kootiin horachuuf. Maatii haati koo kaleessa natti gattee deemte sani isaan qarqarachuu biyyarraan qarqarachuu ture. Ammallee hin dabaladha karaa isii dhufe kan faladhe dhufe yoo le seenuun akkuma tureen birrii tikkeettiitii fi birrii viizaan irraa fudhatti. Birrii 30 tana harkaan naa hafte tana caammaan bitadhaa birrii matana caammaan bitadhaa naa dhiise dheen caammaan narraa birrii 30 harkaan naa hafte tana illee caammaa naa hin binne narraa fudhatti. Gaaf kan maal jedhan se rabbiin sodaadhu waa uffadhuun qabu shiitii wayii naa bitii. Wani kishita wani nabi tadi unyata ni din tunjetu unyata hincinaya shita lama wai bitte na darbi hayan jalan fudaddan jadise nan tae o so dalaga hingalini ji alama mana si kesa to ji alama kan akkamit na tursifte akkanat na qabda na tursifte namtittin to akkanin na tamadde mana san kesa jettu intae gaafan jaato ko galo qarama galte ertana andette Hayen karaman beri mereka nak terfera jenani ni beri kuma dibak karam beri mucayo wai biar ragal sujet tu
osoo dhufee guyyaa lama moo guyyaa sadiin oolini akka ani milkaa'e kana haa milkooftu isin ilaalila milkaa'e ramre akka ani milkaa'e kana isin haa milkooftoodhe mucaa wayii ta'anaafi ani adaadaatu jira mucaayaan namni biyya Itoophiyaa irraa dhufu namni paaspoortii lafaa qabu jira naan jettee na gaafattenna mucaayoo obboleetti ani adaadaan obboleetti kiyyaa wayii paaspoortii baafattee jirti nama biraa irra ergattee jirti ani akka milkaa'e sirraa milkaa'e isin illee haa milkooftu nama biraa irraa fuusisee ta nama biraa irra ooltu sun sittuuyyuu haa ooltu sii ergisiisaadheen amma dawwalee amma birrii 100 kaashii akkaawuntii isii irra galchan sini galte birrii kana biraa qabu gaafa birrii kana biraa qabu 15 gahu qaraamaa galteerti naan jennaan rabbiin sodaadhu rabbii rasuulii sodaadhu an dalagatu barbaada mana keessa na hin kaayini haayee dalagaa seenuu barbaada birrii tana birrii qaraamaa tan achiin kanfalaa birrii 100 tasii galte ta mucayyoo galte eega karaan illee hin jirre birrii tana tana fudhatte foozeedheen Sama gabaasi kan sa'aatiin qabu. Dhaggeeffadhu mistira keeti maal gabaabsa miti sa'aatii 24 illee godhuma dhagachiisaa jirtan dhaggeeffadhu hoozii jedheen qaraamaa kana galee jennaan ija keessa illee nu laalchisin walillee nu lolchisin rabbiin sodaa qaraamammaan kun akkanatti lakkoofne qaraamaa siisteematu jira qaraamaa keessa seentee hin jirtu hin dalagatta dalagaa naan jette nan dalassiifatti mana keessa na hojjisiifatti mana keessa yeroo tokko wayii jettu jalqabatti zargee wayii nikaa godhattee turtu nikaa jalqabaa godhattee turtu jechuudha. Caammaa lukarraa hin qabu birri matiyya tana keessa birri masi bira hafte tana keessa caammaan bitadhaa birri matiyya keessa afuuftu inki jibda si jammare. Akkuma isiin si obsiteet isii sirra qabet obsiis. Kabachiisuuf. Naa kenni jedheen tanallee naa hin kennine ijoolletu jira mana san keessa wabirlaa jettu loltee hin xinnooftee jennaan gaafa sargii duraa kanallee loftee hin xinnooftee jennaan irraa ba'ee ijoolleen mana san keessa sadarkaan uffatu birrii kiyya isii bira jiru kanaaf naaf hin kennine irraa ba'een cadhifatte usee ji'a 8 muluu mana isii keessa ta'ee gaafa dalagaa wayii kalli balli Ada si doggelee binnatii kan keetiifi hattu. Kabaji obsi kan kabaji ka fozia rabbi jino kabaji kuma na tusi kabaji no kabaji haka na mana kabajara bar ang dubi imanna ke tipo bisi arab sudi imanna ke bontu kadani madu male imanna ke kadani mira ke sabaiti wasa isi arab sini bontu atirra jadaw yink to annama nalan ala ibsa galato ulfat okay dhaggeeffadhu ati ready ta'i dhaggeeffadhu malee dhaggeeffadhu seeraan ta'i dhaggeeffadhu re'aan isin himataan jiru isin himataan jirtu dhaggeeffadhaan jiru himadhati boontuu hin dhaggeeffannaa himadhu isin Suma rabbi kakadhaani wallahi osoo ardi tanarraa ila wanti keessatti jechuudha hin kennume Ishiin kanniniiti. miskiina yataamaa ka jedhu tana beekaaf rabbi kanas darbe Fozia koi mee oguta ka wayis gaafadha. Ati seeraan himachuu jirti. Seeraan haa himattu koi dhageeffadhu fire. inni dhaggeeffatu kaamala siiti kun waan hojii siiti bar yadi hanna naan nama jedha ini siimesii hatta naan jettu kana jettu wallaahi wabillaahi watallaahi rabbi ramadaana kana na haa hanqisu jettu siimi kana sababa siin naaf qabdu kana jedhanii dhaggeeffadhu sababa isiin naaf qabdu kanaaf jettee mucayyoo wayii gooddanyaasiiti siimi isiin hadha maqaan na balleessitu kana naa kennite bar viidiyoo maraabdi naan jettee bari qaama qullaa waan himtu dhabdee jettu waan narraa himtu dhabdee kaneen na sababdi wal baatee Mee oguta ka asirratti koi boontuu koi mee asirratti yaada tokkoon qaba. Laal warri as jala jirtaniis dubbii takka beekaagaa namni dubbiin beeyne hin jiru. Dubbii haasawamtu tana keessatti obboleeyyan kiyya namni doomaan hin jiru qasammuun